mootummaan keenya baartii badhaadhinaa waan ta'eef asitti gartee haroollee guddoo nu ijaaree jira. Asitti wantoota akka qurxummii adda addaatu gartee itti gartee godhanii asitti kanallee akka gurguratan asitti. Nageenyi biyyaa osoo nama qofaaf hin ta'in bineensi gaaraatu nageenya isaa eeguudhaaf guyyaa rafee halkan bobbaa. Galata nageenyi qabu namuu nageenya dhabee beekaa jira. Kuduraa gargaraatii fi kana yoo dhaabne kanarratti garuu asiin galiin yoo guddatte waa'ee guddaansa seeraa alaa kanarra bilisanii taanaa jeetii yaada. Waldaa adda addaa kan mootummaan maallaqa gartee kanneen akka waldaa ijaaranii wajjin guddatan godhuu jira. Nama meeqaatamtu jira kaasiin karaa baar kanachi yaa'ee Abdul Qawiin qarshii 100 meeqa gaafate hagandi isaanii qarshii takka hin qabne ooyiruu qaban gurguranii firraa miskiinumatti hafanii sadaqaa kadhachuufaa mudan meeqaatamtu kana jira. Maallaqa ergansa wayin banatanii akka waldaa yoo jiraatan silaa karaa guddinaa tokko xiqqoo qabdu walirra kaayyattee karaa guddinaa seenuun barbaachisaadha isiniin jaa. Dargaggoon teenya kagartee asirraa biyya teessan gadhiiftanii gara biyya namaa deemtan akka biyyuma teessan teessanii dalagattan asumaan dhaamsa isiniif dabarsina. Doonii gartee karaa guddinaa deemuu qabna malee adda faffacaanee jiruu gartee jaldee isaa fi gadamsaa akkan jiraanneen asumaan dargaggoota keenyaaf dhaamaa jechuudha. Namuu bakka jirtanii nageenya keessan eeggadhaadha, naannoo teessan eeggadhaadha, akkasumas kabajaadhaan jiraadhaadhaan isiniin jaa.